oduu gaddaa onnee nama cabsuu daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya gadda onnee namaa cabsuu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oromoon har'aa guyyaa akka malee itti gaddeedha. Guyyaa takkatti lubbuun ilmaan Oromoo 52 bakka takkatti dhabamee jira jechuudha. Egaan wanti ta'ame homaa waan guddaadha. Waan kana jettee dubbachuu hin dandeenye godaannisa seenati duuti gaa nuuf haaraa miti barree jirra nuuf nafa nuuf ta'ee jira boo'uunis nafa nuuf ta'ee jira haa ta'uti akkaataan isaan itti du'anii fi haalli isaan irratti du'an haala baay'ee garaa nam nyaatudha. Jara keenna dubbiin akkana du'a kanarratti kan du'an ijoollee Oromoo kan ta'an ijoollee Harargee naannoo Calanqoo jedhamutti balaa konkolaataa dhaqabee lubbuun namoota 52 darbe. Balaa kanaaf sababa kan ture keessumaayyuu du'uu isaaniitirra warroonni du'aa turan sun barattoota. Namni 52 du'e kun barattoota jechuudha. Barattoonni kun aanaa isaaniitirraa dirqamaan gaa akka jedhametti dirqamaan hiriira akka baaniif dirqamanii konkolaataa mootummaa ajajamee fi konkolaataa mootummaa ajjameef irratti fe'amanii osoo imalaa jiran konkolaataan gaggaragalee akkasitti namoota 52 du'ee kanneen hafan madaa cimaarra ga'ee jira jechuudha. Amma wanta tokko isin hima. Mootummaan dirqamaan hiriira yaamuusaa ni beekama. Haa ta'uti biyya kamitti eessatti konkolaataan nama 52 bakka takkatti fe'u? Isumaayyuu 52 miti gara nama 70 gaga'u jechuudha. Namoonni madaan 20 olii waan ta'eef konkolaataan nama hangana baay'atu fe'u eessa jira? Konkolaataan ol aanaan Itoophiyaa keessatti kan nama fe'u qixqixiin guddaan sanxarajimuun isa jedhamu kuni qinijjitiin nama 29 fe'atirfii yoo fe'e nama 35 fe'a. Kana jechuun hiriira ofiitiif jecha seeruma tiraafikaa sanuu cabsanii jechuudha. Qixqixiin nama 29 keessatti nama 70 fe'anii makiinan fe'umsa humnaa olii waan fe'atee jiruuf qilee irraa garagaleen lubbuun namoota 52 garagalee jechuudha. Kan itti gaafatamaan seenatu itti gaafatama. Silaa mootummaa gaafatuu hin danda'amaan jiru waan ta'eef seenaa keessaa hin baane keessa gale. Uummata Calanqoo seenaa amma dura calii Calanqoo irratti taasifametu har'a deebi'ee taasifamee jechuudha. Ganda tokko keessa namni 52 du'u jechuun hanga ulfaatu laala. Isumaayyuu barattoota lafaa dhuftoota ganaa warra biyya bulchuu danda'an. Warra biyyattii hoogganuu danda'an, warra qabsaa ta'uu danda'an, hiriira mootummaatiif nyaannaa biddeen ofii yookaan daldala ofiitiif osoo fiiganii miti. Mootummaa kana deeggaruuf wanti ani du'uu isaaniitti rakka garaana nyaatte mootummaan galgala kana maal jedhee akka maxxansee beektanii jiran. Hiriirri guyyoota lamaan ture karaa nagayaatiin xumuramee jira jedhe. Lubbuun namoota isaaf jecha gadi ba'aniitiin galaafatamanii sun dagatamee namni tokko hin gabaasne. Nagaan xumuramee jira jedhe. Asirratti waan taajjabe qaba. Inumaayyuu nuti warri Girisaa kun gowwaadha dhugaa rabbiititti. Garuu dhiiga ilmaan Oromootu garaanu nyaata malee gowwaadha. Isaan jechuudha achitti isaan ficcisiisee nuti asiin boonna fi sanuu sababa isaati bara odoo sababa kenna yoo ta'e tokko tokkorra. Sababa isaa dhumanii jechuudha. Nuti Oromummaan nu boochisa. Inni garuu mootummaan qaamni mootummaa tokkochi waan kana hin gabaasne. Karaa nagayaatiin xumuramee hiriirri baay'ee karaa dansaa ta'e jedha Komishiiniin Poolisii Oromiyaa. Biyya akkanaa kana keessa jirra. Biyya du'uun anina waan na gube tokko maa inni beektanii du'uun guyyaadha dhugaadha. Jarri sun osoo manas oolanii irraan oolu. Garuu sababa waan hundi beektanii sababa wayii malee hin duutu. Konkolaataa namni akkamitti konkolaataa takka keessatti namni hagana baay'atu fe'amee deema yaa jara kenna yaa saba. Kuni akkamitti yaaddama yaa jara kenna. Ani baay'een gaddee kuni gadda ilmaan Oromoo guututi. Gadda nama tokko lama yookaan gadda Harargee qofa osoo hin taane gadda Oromoota hundaati. Namoota du'aniif rabbiin jannata haa kennu. Maal gochuun homaa gochuu hin danda'amu. Ilmaan Oromooti karaa itti fakkaaten yookaan dirqama jedhameen fudhachuudhaaf jecha gadi ba'an ta'a waan ta'eef hundi keenyayyuu akkuma nuuf himaa jiranitti akka odeeffannoon qabatamaa garuu naannoo sanii dhufutti dirqamaan akka mootummaan makiinaa jala kaa'ee mana gadi yaasatti dubbatama. Sanuma keessa guyyaan isaaniillee ga'ee waan jiruuf makiinaa tokko keessatti heddummaatanii seenanii makiinaan akka malee gaggaragaluudhaan qilee gubbarra namoota 52 dura namoota 42 ture kan galaafate achi booda mana yaalaatti namoonni gara 10 itti dabalamanii kan wareegaman ta'e
namoonni ammas lubbuu fi jireenya jidduu jiru hanga namoota 20 hingaa jedhamaa jira. Sabrii fi jajjabina hawwinaaf maatiidhaaf. Maatiin umrii isaa guutuu gubatee jiraata. Maaliif osoo daldala abbaa isaati irratti, daldala haadha isaati irratti yookaan barnoota isaatiif jedhee wareegamee yookaan saba kanaaf wareegamee homaan iyyuu hin turre. Dirqamaan manaa gabbaafamanii akkuma nama rasaasan ajjeefamanii jechuudha bar. Kuni yoo hiika garanaan itti kennitu nama rasaasan ajjeefameen garaagarummaa hin qabu. Kan abbaan fedhee ragaadha. Isinii gala. Kuni borbicha mootummaan akkatti hin hafu. Baraani osoo inni namoonni akkanaa galaafatamanii jiranii, namoonni akkanaa lubbuun isaanii dhabanii jiranii jajjabina hawwina uummata Oromootii fi isaaniif odoo jedhee mootummaan kun dubbate waan gaarii ture. Sii galee? Garuu namni waa kana waan sani jedhee dubbate tokkollee hin jiru jechuudha. Isinii gala? Kana waan ta'eef hundi keessanuyyuu garuma jirtanitti Oromummaa keessaniif jiraatanii kadhaa godhaa fi jajjabina maatii isaaniitii fi firoottan isaaniitiif godhaa fi dhuma irratti akkuma beekamutti Jawaar fa'aa beellamni isaanii guyyaa boriiti. Beellama mana murtii kana shakkii guddaatu jira. Shakkiin jirullee maalinni mana murtii kana danda'anii dhiyaatanii kan jedhu shakkiin jira. Uummanni laafee jira. Nama guyyaa 7 waan nyaanne jechuun ka'ee mana murtii fuuldura danda'ee akka xaqqaan taa'u kanatti taa'ee abbaa murtii dhaggeeffata jechuun ulfaata. Shakkii guddaatu jira. Yoo deeman waan gaariidha. Yoo deemuu dadhabanillee mootu gara danda'ameen yaalallee argachaa jiranii hin didan jedhan. Guyyaa har'aa yaalallee hin kenninaaf jennaan hin didanii jedhan. Jarri kaayyoon isaanii Oromoo irratti dararamuu akkatti arguu irra duunee baduu wayya ka jedhu filatanii akka gaafatanitti maali sababni nyaata diddaniif jennaan. Lakki jiraachuun barbaadnu nuti Oromoo akkatti sa'aa 24 gubatee Oromoo akkatti sa'aa 24 ajjeefamaa jiru kana osoo arginu mana hidhaa keessatti afaan keenya qawamee jara bu'aa buusaa waan hin jirreef du'uu barbaannaa jedhan. Duuneetiniin bannaa karaan ittiin duun immoo karaa haqa uummata keenyatiin malee rasaasa ofitti qabnee yookaan namaan nu jeesaa jenneetii miti miidhama hawaasaa keenyarra du'uu barbaannadhanii murteessanii didanii jedhan. Hayyootatti erganii, jaarsoleetti erganii, abbaalee amantiitti erganii akka didantu himamaa. Meegaa ani mootummaan maanguna dooyaaboo rabbummaan jaanjoo wayiitti maree agartee achi keessaa bilisaan isaan kan gadi baasu taate isaan illee akkasitti abdii tokkoon saba ofiitiif ka'anii falmatan jennee abdannaa. Kuni waan baay'ee garaa nu gubuudha. Boo'ichi waan keenya ta'ee jira. Asiin boonyaa, asiin boonnaa, asiin boonnaa. Uumamuu Oromoo kanatu boo'ichaaf akka waan Oromoon tun ergite boo'ichaaf uumamteeti. Isa bara tokko mirqaantu, bara tokkoon boosa, isa bara tokko gadditu, isa bara tokkoon gammadda. Bakka gammachuu walii galaa dhaabbataan hin jiru jechuudha. Rabbi beellama isaanii borii kanarratti waan keeriin waa dhageessu akkuma amantii keessaniitti kadhannaa godha. Yoo danda'ame yoo deemuu hin danda'in dirqama guyyaa biraasitti qabama. Danda'anii yoo deeman immootu waan tokko hin jedhaniin jechuudha. Yoo kissillee ta'e yoo mootu bilisallee ta'e akkasitti itti himamaa du'aayii godhaa fi daawwattoota hordoftoota keenya an kan isin waliin ture Reedii Adam Tuubii. Egaan chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Turtiin har'aaf si wajji goone kana fakkaata. Nagaan naa tura.